waaqa foontee waaquma durumayyuu waaqayyoon ture waaqumatu ilmaan namaatti waaqayyoon arguu waan cimuu fi Museen si argu Musaan jechuudha akkuma Quraanaatti Musaanii waaqayyoodhaan sin argaa jennaan na arguu hin dandeessu gaaddidduu koo yoo ta'e malee deen karaa ittiin namni waaqayyoo hojii wal arguu danda'u ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti arge ilma isaa tokkicha gaafa inni immoo waaqa sadii mini waaquma tokkoon jedha akkan dubbisetti jechuudha asirratti nu hubachiisee darbuu kan barbaada akka itti intanaadhuutti sagalichuu dura sunumayyuu waaqa turedha sagalichuma tofoon uffatedha kanarratti mee deebii akkamii qabdaati Aye, daqiiqaa takkanii qabaa garuu addisu aye. Kana ibsu keessanii barbaada baay'ee kana baay'ee caalaa waan ta'eef kana ammaa na ibsu keessanii barbaada sagalichi silumayyuu waaqayyoon bira ture sagalichuma foon uffateedha macaafni qulqulluun kanaaf akkamittiin Iyesuus Kiristoos waaqa miti jennani ኦኬ በጣም ጥሩ gaaffii kee gaaffiidhumaan deeffatta sumatu gaafate sumatu deebisa sumatu fixa sumatu xumuraa jechuudha yesu ምንድን ነው waaqa meeqatu jira waaqa meeqa gabbarra waaqa meeqa kadhanna waaqa meeqaaf immoo bulla Rabbi si eebbisu. Deemsishiin qal'isiinaat. Jalqaba sagaleetu turedha. Sagalichi immoo waaqa turedha. Waaqayyumti immoo waaqa bira ture jedha. Eeshi sagaleen fakkeenyaaf kun waaqa haa jennu. Inni immoo sagaleedha jennu. Sagaleen kuni duruma ture. Eenyu bira? Waaqa abbaa bira. Deebi'ee immoo waaqa ta'e. Waaqa isa kam? Waaqa ta'e waaqa bira dhaqe. Waaqayyo inni waaqa bira dhaqe kun waaqa isa kamidha siif? Nagara mesira na rebi na ordi jama ro ya rebi me na ji suri takamat Boleh kun waaqa abbaa kun sagaleedha sagalee kanatu waaqa ta'e waaqa ta'e immoo waaqa abbaa bira dhaqe waaqa isa kamtu waaqa isa kam bira dhaqe garu baguna narakisana waaqa lamatu ta'e qaamamoo waaqa lama ta'e yoo kanaafuu waaqa isa kamtu waaqa isa kam bira dhaqe waaqa isa uumamaatu uumaa bira dhaqe moo waaqa isa uumamaatu uumaa bira dhaqe waaqa isa uumamaatu waaqa bira dhaqe Mare, arasan tuh ya. Elaa kanan siin jedhee waaqa isa uumaatu Arasan aja. Ifama namanna irratti bilbilaara waaqa isa uumaatu uumamaa bira dhaqe moo waaqa isa uumamaatu uumaa bira dhaqe iddoo kanatti sabboona waaqa isa uumamaatu waaqa bira dhaqe waaqa isa uumaatu uumamaa bira dhaqe moo isa uumamaatu uumaa bira dhaqeen uumamaatu uumaa bira dhaqe uumaatu uumaa bira dhaqe kunis bareedaadha uumaa lama qabnaa yookaan waaqa lama jira jechuudha Gaaffii amma koo gaaffii kana agareenaam sagalee sanatu fakkeenyaaf sanatti himni sagalee waaqa biraa beekte naa ifeera sagaleen sun waaqa ture yoodha macaafni yaada kooti daamna kana sirriitti naa ibsuu hin barbaadu baay'ee rakkisaadha baay'ee nageessa kala galee sagalee moo anaan nagaa jirta anaan qaamaan nagaa harta moo sagalee koo qaamaan nagaa sagalee gurraan nagaa jirtati sagalee keenya nagaa harama sagaleen koo waaqa ta'uu danda'a
Eh? Sagaleen koof sagaleen kee kun waaqa ta'uu hin danda'a? Eeshi. Bareedaadha. Egaa sin rakkisu baay'ee isaa garaa qajeelaa kee yookaan immoo iftoomina kee waan an argee fi gaaffiidhaan sin dhiphisu. Xiqsiidhuma kana xiqsiidhaan deebii laannaaf. Waaqadhaa jedhamti gaaddoo sanatti. Na dhagaatanii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 immoo maal jedha beektaa? Isinii ana nama akkasii ajjeesuu barbaadduudhaan isin ana nama akkasii ajjeesuu barbaadduudha. Namu iddoo kanatti namummaa isaa moo waaqummaa isaa ibsa? Namummaa isaa ibsa. Waaqayyo si haa eebbisu. Ishi Luuqaas boqonnaa 2:52 irratti immoo Yesuus umurii fi beekumsaan guddatee Waaqayyoonii fi namoota birattis immoo fudhatamaa ta'e. Kuni namummaa isaa ibsa moo waaqummaa isaa ibsa? Namummaa isaa ibsa. Waaqayyo bara kee haa eebbisu. Roomee boqonnaa 5:15 immoo ayyaannis akka kennaa Waaqayyoo tokko Yesuus Kiristoos nama tokkummaa sanaan fayyina fidee kun namummaa isaa moo waaqummaa isaa ibsa? Ayyaanni Yesuusiif kennamuun isaa. Namummaa isaa ibsa. Bataam turu. Achuma immoo yoo dhattee ergamaa ta'uu isaan si ibsa. Yohaannis 17:3 irratti isin lubbuu bara baraa argachuudha ati Waaqayyo tokkicha dhugaa ta'ee fi kan ati ergite Yesuus Kiristoos akka beekanidha kan ati ergite. Iddoo kanatti immoo waaqa ta'uu isaa ibsa moo ergamaa ta'uu isaa ibsa? Kan ati ergite gaafa Tuma akka ergame. Waaqayyo abbaa Akka ergame dhufe ibsa. Waaqni bara kee dhugaa si haa dubbisu. Eeshi Yohaannisuma 7:16 irratti immoo Yesuus deebisee kallattii koo kiyya miti kan na ergite jedhee inni ergamaa Waaqayyoo ta'uu isaa ifatti dubbataa. Anaan kan na ergite de Waaqa abbaa wajjin ergamaa ta'uu isaa ibsa. As deebinee immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti yoo ilaalle ani humna kootiin homaa tokko iyyuu gochuu hin danda'u wanta abbaan kun abboomerraan kan hafee waa gochuu akka dandeenye iddoo kanatti lafa dhaateera. Kana caalaa akkamitti haasa'u nagaa? Ol been itti fufaa ol been. እሺ አታው አዲሱ ማሻአላ ረቢ አደበሉፊ ሰቦን አለን ነማሪዳ ሜ ቴካሾ ኢሳ አዲሱ ዋና ቤዚ ተየፍ ወዲን ተፉፍና ጀቹላ ሰቦና ነገነ ሲታው አሜን ነጋራብኒ ነጋርቱ ጅርታ አከም ጅራሳ አግለቱ አየ ረቢ ዱጋ ኑሃ ኢብሱ ስርቲ ኑሃ ኢብሱ ሲሌ ረቢ ዋንጀ waan jaalate si haa kennu siin jedha. Mee wama amma haga haasa'ame kanatti ati sagaleen waaqa jettee yaadda? Yesuus sagaleedha sagaleen suni waaqa jettee yaadda? Ala as keessatti wanti naa ifaa jiru jira. Amma fakkeenyaaf gaaffii keessanii waan hin fudhachaa irraa qaba. Haasaa keessan irraa waan nu hubachiisaa jirtan qabdu waaqoo isin eebbisu. Waan dhugaa walitti dubbannee walitti haasofna malee ani waa hubachuun dhufe malee isa maaloo sana isin beeku garuu waa hubachuun barbaada. Jireenyi qalbii mini waan ta'eef. Arrabsoo namaan dhaga'iinsa abboonaa koo waan barbaadan si haadhanii islaamni si arrabsu eenyu si arrabsu callume itti fufati. As keessatti fakkeenyaaf amma biyya lafaa kanarraa kanii macaafni qulqulluu akka jedhutu jira. Iddoo xiqsii san wallaalee yaddoo ofii keetitti guutuu dandeessa. San wallaalee naa guuti wallaalummaadha waan ta'eef. Ayi dubbadhu rakkoon qabaate. Biyya lafaa kanaa ani moo'eera jabaadhaayii kan jedhe afaan Yesuus. Biyya lafaa ammoo'eeraati jabaadhaa ilmoon namaa gaafa cubbuu hojjete. Jannata keessa gad darbatamee jedha macaafni keenya jechuudha. Gaafa jannata keessa gad darbatamu immoo karaa ittiin barbaacha ilma namaa kana barbaadee jannatti deebisuuf Yesuus dhufeedha macaafni keenya jechuudha. As keessatti Yesuus Kiristoos du'ee dooma ka'ee
ani biyya lafaa moo'eraa jabaadhaa jedhee ani immoo iddoo isiniif qopheessuu nan deema jedhee deeme. Lama amma yeroo iddoo baay'eetti waldaa baay'ee keessatti maqaa Iyesuusiin namaa fayyuu maqaa Iyesuusiin sheexanaa dhiyyuu yeroo hundumaa agarraa kan hundumti keenya ragaa baana. Fakkeenyaaf arguu dandeessu isinis miidiyaan darbaa oola waan ta'eef. Addisuutti mataa isaa laali isaachiin deemin isoo laali sabboona kosii beektaa? Kosii itti aarsanillee namni ni iyyaa barsu rakkoon qabu suni amma yoo kan Yesuus Kiristoosin sababa isa itti yonnoo jedhaniif ka iyyu ta'ee jedhe suni rakkinan qabu bare amma kubootuma kana walitti guurteetiin amma nama budaa yookaan wanna adda addaa qabu yoo itti aarsitee jette ni iyya. Kanaaf gaafa akkas taate kosii kanallee waaqa gochuuf deemna laali. Kanaaf gara kitaabichaas deebi'iiti kitaabichumaan oddoo dubbannee yaada jedhu qaba obboleessa kooshee. Warri Yesuusi amane fakkeenya yoo dhagaa jiraatti laali warri Yesuusi amaneetiin jedhe waan Yesuus gochuu danda'uun olittuu ni godhanii jecha jedhu dubbistee beektaa kitaaba keessan keessatti? Hin amantaa waan sanati? Dubbiseera. Yesuusii olittuu iyyuu gochuu ni danda'anii jecha jedhu kan inni fudhattaati kitaaba keessan keessatti. Waan Yesuus gochuu dandeessu olitti gochuu dandeessa waaqatti amantee gochuu dandeessa. Kanaaf simoo Yesuustu caala gaafa san. Nana mana iyyee. Kan si eenyutu caala siin jedhe simoo Yesuusii waaqa jedhan caalee adeema gochaanii taamirii dalaguudhaan wanna adda addaa dalaguudhaan egaa kan Yesuus caaltu taheetiin jedhe simoo Yesuustu waaqa. Okay. Eenyutu waaqa? Taap godhanii akka addaan hin ciccinne taap waan an gochuu danda'u ana caalaa gochuu dandeessu anatti yoo amantanii ati waaqaa ol gochuu hin dandeessa ati waan tokko raajii tokko waaqaa ol gochuu hin dandeessa jechuudhani waan an godhee gochuu hin dandeessu waaqaa ol gochuu hin dandeessu. Gabaabaa dhugatti kan inni jechaa jiru utuu waaqa ta'eetii isan hojjedhe olitti hojjechuu dandeessu akkamitti jedhee bartootatti himaadha. Waaqayyoon olitti namni akkamitti waan hundumaa gochuu danda'a. Kan agartee nuti amma waa baruuf seente waan ta'eef baay'ee sin cinqinu. Gara biraa deemna sa'aatii keenyaaf fayyadamuuf. Kana laal sammuu kee keessatti yaadi garuu maalinni amma bakka kana Yesuus jecha kana warroonni wangeela barreessaniitiin jedhanii haalli isaan itti barreessanii waan nama ajaa'ibu wantoota akkanaa kanan eegganne ilaali. Maaliif qaama waaqa jedhe tokko ilaali. Qaama waaqa jettee itti amantu tokko wanni addaa raajii tokko dalagdeetiin ati isa caaltee argamte jechuun situ waaqa ta'uu qaba malee inni waaqa ta'uu hin danda'u. Kunumti amma dubbii biraaf fida ilaali. Kanaaf amma irra dabarree jirra. Yesuus waa hunda ni beeka. Odoo ijaan hin argin ni beeka jettee waaqni waa hunda ni beekamii sabboona. Waaqni waan hundumaa beeka. Ani Yesuus